miicadhe maafin addaanee bullukoon kuni hindaaruu fana abdadhe maalla yaaddessa ayyandoon suni odaa karra koodura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa male eenyutu cabbiisitti caamsata oda kuni abbaa qabdi beekacha odaan kuni milkiin kuni jibuun kuni duudhaan kuni si jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jallattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa odaan mallattoo biyyaati ibsituu Oromummaati jirma tokko damee sagaleeti kanaanistuu ilmaan Oromooti. Yaa obsakee ittuma dhiftaa walaalaan qottoon si muraa yaa tolakee oda jarraa tokko buu godaantu si jaala bulaa bare odaan keenyaaso kunuu gomboo beela miisaaf gaddiisa ta'a ilma namaa dhiibna mukti rabbiillee jabbii roobuu deessa ta'a. Yo signore gandi yo hamate adun ma signati ormi ke apa kirati miicadhe sittin addaatu bullukoon kuni hindaaruu fana abdadhe maalla yaaddessa ayyandoon suni odaa karra koodura eenyutu dhufeetti dhibaafata hortee ganamaa male eenyutu cabbiisitti caamsata oda kuni abbaa qabdi beekacha odaan kuni milkiin kuni jibuun kuni duudhaan kuni jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jallattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa odaan mallattoo biyyaati ibsituu Oromummaati jirma tokko damee sagaleeti kanaanistuu ilmaan Oromooti. Obsakee ittuma dhiftaa walaalaan qottoon si muraa yaa tolakee oda jarraa tokko buu godaantu si jaala bulaa bare odaan keenyaaso kunuu gomboo beela miisaaf gaddiisa ta'a ilma namaa mukti rabbiillee jabbii roobuu